iskunooti sheekaroo bellee Dubaay jira anillee mootu harama rabbii geesse sigarfi Oromoon sheekota kumaataman qabdi sheekota harka qalleeyyii yoo waa'ee kaabaa rabbii kana dubbattu imimmaan dhangalaaftu warri humna hin qabne baay'ee jira jiini ji'a ramadaanati kayrii dalaganna yalla nasri kottu kagadhu kottu itti dawwalaa fida kottu birrii ishee 50,000 Dubaay hin dhaqansan ana fiiza erger jedhi sponsor anatti ta'e jedhi maal goota farris kunooti meedanis kunoo yani mee anaa fiduu dadhabu beellama hin turte beellamnu baatii tokkoo fi guyyaa 15 moo akkana ta'a tokkoffaa beellama dabarsite lammaffaa birita keessan qabdu sadaffaa sheeka maroo beekanaayyuu karaa cufate ittiin tiraay godhu fiddan maa sobdan namni dhabame sheeka guddaa karaa cufate kana ittiin tiraay gochuu fiddan eka inni atasnaan dhabu hin finne kottu ka erga nasri kotta baba darbisi galcha kottu man indi kotta jire ega wal qabna wal taatira jettan kotta ka mara ko qaba yo darbi isalle darbi aywa kottu dhufe nasri kotta kakadhu risiti sarat argite nagarti wal ajanda tammo mal ajanda kanke la shekarobe sifdemo iriyota kettu wallahi billahi tallahi ana tubase visa wa rabbul kaaba birriti kafale balabi baganzabi rabbika no nagan nan guduchi algardi risiti Abdul Latif kayar birri Abdul Latif rat ergite garti tayal ana masargi de mara jid zana birri Abdul Latif rat garti ergite garti dinja Abdul Latif bakalida wallahi wa rabbul kaaba abbo rabbi ijadati yana nagarsiisin natu birriti ya bala birri Abdul Latif rat ergite nagarti Abdul Latif kadaf kagiyan dan nagarti visa base ana tubase visa adime kufatille ergif birri Abdul Latif rat ergite fi harami makawra kairo se tawarra Dubai argi vidi ka Abdul Latif nagarti nangale yechi enke sheeka kana fiduf wa barare dufe malaka barbaachisaami sigale miti birri itarat ergite fi inni nooli godhate itti dhufe maqaa Abdul Latif irratti jedhu ka ergite risiti nagarti adda tanto ageeffadha nama hundaa erga daqiiqa takka keessa si erga jedhu hundaa maal goota sumara nagarti anta muslim saya doktor ansar ginamaa deemaarallee jedhe sa'aatii dheeraan qabu ati muslimaami wallahi rabbi arrusan umar beeka nasri aanoleetu viizaa baase yaa'un babirre osoo namni takka birrii takka nan gargaarin birrii meeqa dirhaama kuma tokkoo fi 600 fi birrii 80 dirhaama biyya kana birrii Itoophiyaa gara birrii Itoophiyaa meeqa kuma 75 akkasi balaa beene yaa'u sanuu ila ka dhiiga meetire risitiin nama sadii fiddan akka miskiina dhoytiin jedhu miidiyaa irratti beekaman jette dhageeffadhu jalqabu nama sadii fiddan sitti maa jira dhageeffadhu kaa viizaa baasee ati kafiila taate bakka kafiilaa tan birriin baatan tikkeetii eenyu mure tikkeetii sitti maa jira nan dhageeffadhu haaluma keessa kana jedhu laalee hiriyyaan kiyya abbaan naafi faashinii tikkeetii mureef dirhaama kun alfa kan shagaa من أجل أفضل أجل أقول دوما برينا من برامي نتو وأدا كثر كم قطونا تجرا رابول تاني ما كيف أدوها غير رولن ورا والكابوتو يا راسل ليس أجر غارتو ورا بدان كاي روجر لا أنا ما تكون نمبر بايش إنجيزا أدي على كل حال فيلا ما كاكيت نرجمه تكتي كمورة كهونا مبرات تكتي رياكي أمنيتا أبانا في فاشلي تمريف جدول لما ذكر وراد التروبي أيه أفوينا إلا أنا ما بروح إنفدان أنا ما نمني كم جاك وانجره شيء كلامني وارد كم جاك وانجره في دبك السلام أكاسي أرجعتني أنا قطع يكاتوري والله واتكرر كره فولا لاليان فيديو كده أركي فولا نفري لال فولا لاليان سنغالي من فولا لاليان نفرين واتك التنبال جولجان ده تاتو في كل حاجة
Sirigala miti enya ani wani namni najibu dhuga waan dubbadhuuf kana anaaf nasriin garuu ka walii galle uf danda'e nasriin tokkochi fidu sirigala miti amma ani masaanun darbiin akka anaaf nasrii kun darbiin isaa eenyuun mama bayaan warri garii eenyu fidu am sheeketin jettan eenyu fidu ani kophaa kiyya nama san dubbisee fidee isin garsiisa nama nasriin biyya guddatte jira hin gargaaran nama qabaa hin gargaaran an naman qabu gargaarsallee hin barbaadu takka gargaarsallee hin barbaadu lammaffaa mootu amma nasrii wanni beellama irraa ture haga gargaarsa argatuuf baatii tokkoof guyyaa 15 dabala ispoonsara dhabee jechuudha hin beekne nuti nama ifaajee namaa irratti cafarkoo hin beekne beekan irra taramara abbaan fedhagilee waa haasa waan hin beeka akkasi bakka nasrii kiyya afoo inaalillaahi tanuma dhugaa eega baafte afoo inaalillaahi ani hin fida nama hin fidaani addaan fixannee irraa gizee biraatiif garuu ashmuudii waa xaqqayin godina gizee waa shakkitan akkuma nama daarektiif hin gaafadhe kana na gaafadha jechuudhumaaf sheeka goobbaa fidu eenyu fidu anammoo eenyu fidu ramadana kana keessa nama paaspoortii qabu kana 15,000 paaspoortii baasu dhaqqabu hunduu akkasitti umraan 150 paaspoortiin as chokkaayin 25,000 200 hin danda'u birii kana hunda nama na gargaarulee qabu an akkana tarii fa'a because biyya kana wannoon hin jiru iddiriin birrii walii gura paantiin hin eebbifamu biyya kanatti amma nasriin paantii suuqii kireeffattee tuma 3,000 suuqii namaa keessa paantii eebbifna jettee sobdee birrii guurattee fitti hin jiru biyya kana wanni akkasii wallaahi hin jiru biyya kana dhuguma isinitti himaa amma darbiin an silaa osoo fidee kanatti tolu mamma bayaan darbiin sheekaa roobee jechuudha masaanuun sheekaa roobee ustaaz mamma bayaan rabbi walitti kaate mamma bayaan yoo paaspoortii qabattee jala kana jiraat deemuu feeta sheetichi jaartii dhisee fagaataareetu ustaaz ibsaa maal warri jettan kunniin gurguddaa ofiinuu fiizaa warra qaban ustaazonni gurguddaa warra fiizaa qaban warra ganama galgala deeman miskiina ka dhaquu hin dandeenye ka humna hin qabne walii galteen kiyyaaf kanas illee nama humna hin qabne geessu nama humna hin qabne amma warra dubaayitti agarsiisuu fi nama miidiyaa fayyadamu ta'uu qabu warra dubaayitti agarsiisu warra dubaayitti dirqama ta'uu qabu akkas tarabbii homaa rakkoo qabu keessumaan fixanna dirqama warra dubaayitti sheekaa goobbaa fidii sheekaa goobbaa ture eenyuun geessoo ishii abaazar mamma bayaan lamaanuu bakka tokko finnaayyeene gargaaraa ka an kanama tokkoo hin baasa kanama tokkoo baasa nama kuma jaalas jirta kanama tokkoo baasa 150 baan rakkata ani torbaan dura nama geesse 150 guyyaa torba keessatti dhumata uma rakkoo qabu 150